يا مدرسة بلالي يا مدبيكم دهب الركالي مقاسني مقاخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ليقيا خنديرا خندلا خنتكا خنقدا خنبيا خيسا خنبيا لا جرتان كنت خيسانو لغيني ربي بكجرتان تي إسن هذا كبوسين جتا أرانتنا كورسا جوابا تكان لبوتي يافي لبو تيسني في برسو برباده insyaallah hangga duma kopi tenyati nawalin tura isin jecha insyaallah baga rabbi subhanahu wa ta'ala bati ramadana bati khabajamtu tanan isin gehe isin jecha arran tana isin duratti argame gorsa gababa kana warra ana fi isin len warra tidalagu rabbinu haa godhu isin jecha gorsi arran tana qabadde isinif dhihaddes gohuma bati ramadana kana wajjin wal qabsiiseti baatii ramadaanaa tana baatii rabbiin subhaanahu wa ta'ala hundarra baatii qolatakan irra caalchisee baatii ramadaanaa jechuudha. Baatiin tun saniif baatiin tun akkamitti dabaruu qabdi, baatii tana akkamitti dabarsuu qabna, akkanumatti laaffisnee ilaallee akkanumatti osoo fi ishii tana keessa khayriin dalagan khayrii adda addaa kanuma duraan khayrii dalaguu turte san khayrii likkitti heddummeessitee osoo fi hin dalayin baatiin tun akkana dabaruu hin qabdu wal yaadachiisumaaf inshaallah isin duratti argame dhugaa ammaan tana sooshaal miidiyaa irratti gorsa adda addaa kan ulamaa'iin teenya biyya alaa biyya keessa ta'anii dabarsan hedduu deemaa waan jiruuf anis kana keessaa naaf hojjetumaan isin duratti argame inshaallah hanga dhuma qophii teenyaan wajjin tura gorsa kana mata dureen isaa dalagaalee baatii ramadaanaa tana keessa dalaguu qabnu keessaa furannee akka ijootti taan dalagaa dhiisaa jechuu miti likkitti heddummeessinee baay'ifnee baatii tana keessa kaan dalaguu qabnu sanirratti xiyyeeffannee waan dalagnu baatiin ramadaanaa baatiin tun baatii akkaan keessa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa keessatti ittichi dhihaatan wa ahammi maa yuf'alu fiihi baatii tana keessa wanni akkaan irra yaachiftuun isii irra bareedduun irra akka dirqamaattis ilaalamee baatii tana keessa godhamu baatii guyyaa soommanuudha. Siyaamun nahar guyyaa tana soommantee halkan dhaabbachuu irra jabduun baatii tana dalagaalee baatii tanaa keessa baatii guyyaa soommantee halkan dhaabbachuu. Al-ibaadatul asaasiyyaa ibaadaalee ijoo keessaa kan durarratti wajjin ilaallu al-muhaafazatu ala salawaatil khamsa salaata shanan irratti xiyyeeffannoo godhuu salaata kanarratti jabeeffattee salaata shanan irratti jama'aadhaan salaatu masgida salaatu irratti tiifachuu jechuudha. Akkanumatti dabarsuu salaanni atii mana jiru atii bakka biraa jiru masgida irraa salaatanii jama'aan si dabaree osoo kanan taane masgida yeroo azaane masgidatti argamtee jama'aadhaan salfii duraa irratti hanga dandeessutti tattaafattee salfii duraa irratti salaattee jama'aadhaan gaggeessitee sunnaalee isaatii wajjin dabarsuu takkafarra wajjin halaallu jechuudha. Salaata kana laaffisnee ilaaluu hin qabnu baatii tana keessa baatii taanis akkasuma jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra irraa qeebalu nu haa godhu warra irratti illee tiifatus nu haa godhu isiniin jecha salaata kana irra hedduun keenya baatii tana keessa ammaan tana akkatti dabarsu jiru halkan qaatiraa buluudhaan guyyaa immoo hirribatti oolan isaa rafu jiru eega hiraabbatee rafee halkan qaatiraa bulee osoo subiin salaanne rafee guyyaas hanga zuuriitti kaan jaa saddeet salaata kaan kadha qabatus nu irra hedduun namaa garuu baatii tana keessa warri irraa fayyadamus ni jira. Warreen akkanaa kanaaf lubbuu xiyyaafis dhaamuu barbaada jechuudha. Salaata irratti tiifachuu osoo salaanni takka nu dura hin dabarre qaatiraa wanni bullu yoo khayriin achi keessa nuuf hin jiraanne wanni qaatiraa bulluuf hin jiru qama'aa bultee deddeemaa bultee taphachaa bultee guyyaa salaanni osanis dabare diliidhaa jechuudha. Dilii biraa ziyaati baatii tana keessa khayriin dalagaddu osoo jettu osooniif soommana qabdu ka salaataa fi ibaadaalee adda addaa tanarratti huntiifannee soommana guyyaa agabuun oolte galgalli gisee ga'ee furaaf fiidaa jechuudha. Kun nurraan barbaachisoo akka islaamaatti soommana keenyaas soommannee dalagaalee adda addaa
tan akkaan soomana keenya akka nurraa qeebalu nu gootu jechuudha. Kanneen keessaa takkaffaan salaata irratti ifachuu yeroodhaan yeroo isaa irratti ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabonni akkana jedhanii gaafatan ayyul a'maali ahabbu ilallah irra caaltuun dalagaadhaa tamii jedhanii gaafatan jechuudha. As-salaatu alaa waqtihaa salaata yeroodhaan salaatu yeroo isaa irratti salaatu osoonii fi boodan aansine jechuudha. Kana wajjii wal qabatee masgida salaatu jamaa'aadhaan salaatu jechuudha. Kan lammaffaadhaa baay'atana keessaa dalaguu qabu namni qiraa'atul qura'aan al-iksaaru min tilaawatil qura'aan qura'aana qara'uu heddummeessu bakka jirtutti yeroo fi faraaqi waqti yeroo banaa qabdutti yeroo iraftii qabdutti yeroo silaa dalaga irraa baate dalagaa dalagu yeroo barnoota irraa baate namni barnoota gizee baratu irraa bee yeroo iraftii qabu sanatti qura'aana qara'uu heddummeessu baay'atana keessa yoo duraan juuza takka qara'u ta'u yoo juuza lama qara'u ta'u irra idaatee gallallaaluudhaan qura'aana kana heddummeessinee qara'uu nurra jira jechuudha baay'atana keessa. Kan sadaffaadhaa baay'atana keessa wanni godhuu qabnu a'maalul khayri dalagaalee khayrii irraa as-sadaqatu sadaqachuu xiqqoo qabdurraa masgida tahuu miskiina ganda keessa kas dhihaatuu fi kasirraa fagoo qabeenya hanga qabduun jala deemtee tattaafattee nama silaa nama gargaaru kajirus itti kannitee akka isaan nama gargaaran godhuu irra jajjabeessuudhaan jechuudha. Dalagaalee khayrii akkanaa tasadaqachuu nama fursiisuudhaan miskiina meeqaa jira hawaan itti furuu qabne ati garuu waan dila za'aa silaa furaan dhiyaatte gabbaatee bitattee dhuftee irra iidaatee warri mana jirus godhanii saambusaan waan adda addaa hatti furan godhan garuu meeqaa jira hawaan itti furuu qabne kanuma silaa harka nama jala qabatu akkanaa kanaas namuutu hanga dandeenyutti xiqqoo qabnurraa baasnee yoo dandeesse bira yaamtee fursiisuudhaan jechuudha. Kanneen dalagaalee khayrii akkanaa tana godhuudha jechuudha. Kan itti aanu wamusaa'adatul ahli wal muhtaajiina warra keessan faamilii ta'e jechuudha gargaaruu warreen silaa haajaa qaban habiraatis hanga dandeessu baay'atana keessatti gargaartee dalagaalee khayrii akkanaa tana wanni gootuuf akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dalagaalee ati daleede hunda osirraa qeebalu tanneen itti hidhaataa jechuudha. Kan itti aanu al-iksaaru minal istighfaara heddummeessuu zikirii godhuu du'aayii godhachuu du'aayii warra keetiifis lubbuu teetiifis ilmaan keetiifis nama hundaafuu ummata muslimaa kan rakkoo jiruu fi nama hundaa'u du'aayii godhuu fi heddummeessuu jechuudha. Gizee keessaafuu gizee furaan dhihaatee fi yeroo hiraa baasan jechuudha. Furaa fi gizee hiraabaa kanatti du'aayii akkaan godhuu heddummeessuu haajaa qabdu san rabbii keetti himattaa jechuudha. Rakkoo silaa qabdu akka rabbi sirraa hiiku ka barbaaddu baatii tana keessa jajjabeessitee niyyattee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa narraa kaasaa jettee itti himattee rabbiin sirraa kaasaa jechuudha. Saniif baay'ee tana keessa du'aayii heddummeessuu zikirii godhuu istighfaara diliin teenyaa'u hedduu ta'uu keessa hanga isiin taate'u namni beeku hin jiru jechuudha. Namuutuu dilii isaa fi rabbiin isaa beeku jira. Kana hundaa'u akka rabbiin siif araaramu istighfaara goota yeroo silaa banaa qabdutti kanneen godhuu akka heddummeessitu jechuudha. Kan itti aanu salaamatul lisaan arraba kee nagaya godhuu arraba keetiin waan hamtuu irraa fagaachuu fanabta'idu an kulli ghiibatin wa an kulli namiimatin nama walitti diruurraa nama hamachuurraa fagaachuu jechuudha baay'ee tana keessa. Baatii biraatis irrumaa fagaachuu akkaan ammoo baay'ee tana keessa dilii fi khayriin waan wajjin deemneef jechuudha. Saniif heddummeessitee irraa fagaachuu qabda. Arraba kee nagaya goota. Maalirraa nama hamachuurraa. Kana hunda hafidu maali? Yoo ati quraana qaraan, yoo ati zikiriin goon, yoo qaatee yeroo banaa qabdutti du'aa'iin godhanne nama hamachuu fi haasawa maalayaanii haasawa kana hunda fidaa jechuudha. Haasawni gija sitti heddummaatee nama hamachuu si keessa nama wajjin walitti diruu nama hamachuu nama wajjin wal loluu kana hundaa'u kasi geessu arrabuma keeti jechuudha. Ka khayrii ittiin daleedus arrabuma keeti ka hamtuu ittiin daleedus arrabuma keeti jechuudha. Inshaallah rabbiin arraba keenyallee warreen hamtuu jalaa warra hamtuu jalaa ba'uun rabbiin haa godhu. Inshaallah gorsi keenyas asumarratti isinirraa dhabaa isinittiin dheeressu gorsa warra rabbitti fayyadamu anaa fi isinillee warra itti fayyadamu rabbiin haa godhu. Baay'attanallee warreen akkaan gajjabeessee jala tattaafatee yeroo banaa qabdutti
itti tattaafatee khayrii guddoo isiin qabdu. Baatii tana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa baatii hundarra caalchisee baatii tana nuuf fide. Fiihaa laylatul qadr. Halkan jabaa santu keessa jira. Baatiin tun baatii jabduudha. Baatii tana keessa jajjabaannee dalagaalee khayrii taa dubbanne tanaaf taa hakkallee hundaa'uu itti tattaafannee jala deemnee akka Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dalagaa ta'in tana nurraa qeebalu hojjechuu qabnaan isiniin jaa. Gorsi keenya asumarratti isinirraa dhaaba. Warra waan dhagee dalaguus Rabbi nu haa godhu. Warra waan beekuus dalagu Rabbi nu haa godhu isiniin jecha. Warra irraa qeebalamu Rabbi nu haa godhu. Ogeessaa kaameraa keenyaa kan arraan tana qophii tana akkanatti gama keessan akka dhiyaattu sababa nuu ta'ee galatoomii isaan jenna. Obboleessa keenya ibsaa.